Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaan koo inni irraa madde isinaa qaqqabu jecha egaa arra sanbadduraa ganama kanaanii maatii kootii fi maaliin hojjechuuf ka'ee qursii hojjechuufan ka'ee qursii mana kootti hojjedhemoo isinii wajjiniin immoo hojjechuu fi akkuma waadaa walii seenne torbanitti guyyaa tokko guyyaa lama waluma manatti hojjetadhe qabadhee hojjechaa akkan isinitti agarsiisu dubbanneerra. Haaluma sanaan irra dhufeera arra maatii kootiif ganama kana qursiin hojjedha. Kanaaf qursiin koo maalidha? Firfiriidha jechaadha. Firfirii akkamitti hojjetannaa? Haala kamiin hojjetannaa? Maal faan nu barbaachisa? Asitti isinitti agarsiisa. Isin immoo anuma. Kuni timaatimiidha. Timaatimiin na barbaachisa. Kun shunkurtiidha. Shunkurtii ani guguddisee muree maaliif an firfirii yeroo hojjedhu yeroo keessaa mul'atu natti tola. Shunkurtii koo haala kanaan murmuree. Ashaboon na barbaachisa, qullubbii adiin na barbaachisa, qaaraan na barbaachisa, as biraan dhadhaa qaba. Biddeen illee haala bareedaa kanaan mummuradheera, barbarreen na barbaachisa, zayitiin na barbaachisa. Ana abidda irratti walii wajjinaa hojjennu anuma faana tura. Abidda koo kunoo qabsiifadheera, haaluma kanaan distii koo irraan kaawwadha. Wantoota jalqabaa kaasee kamirraan jalqabaa kunoo. Shunkurtii koo irraan jalqaba shunkurtii koo itti naqadha. Shunkurtiin koo bishaatee amma walitti deebi'utti daqiiqaa tokko amma lamaaf nutti fudhachuu danda'a. Akkuma isinitti mul'atu amma shunkurtiin koo bishaataa jira jechaadha. Amma maalitti naqanna kanatti zayitii keenyatti naqannaa jechaadha. Baay'inuma ammuma hojjettanii itti naquu dandeessu. An baay'een baay'isu. Kanattaan sineemmoo maalitti naqanna? Timaatimii isa sira muranne kana itti naqanna jechaadha. Ammanne daqiiqaa tokko lama wal faana bishaatutti immoo anuma faana tura. Foolii isaas isinitti himuu hin danda'u akka inni itti namatti tolu. Egaa kanattaan immoo maalitti naqadha? Barbarreen itti naqadha. Barbarree amma baay'ina fedha keessaniitti itti naqadha. Bifa isaa bareechachuu fi an garuu akka tasaa ta'e ijoolleen koo waan nu wajjin nyaatanii fi baay'ee ittiin baay'isu jechaadha. Isin garuu ammuma barbaaddan itti naqachuu dandeessu. An ammaa fi kanaa olitti naqu. Akkuma argaa jirtanii firfiriin keenya qaqqabaa jira jechaadha. Akka bareedaatti nu bishaateera. Isinitti mul'ata deema yaada. Baay'ee fooliin isaan bareeda. Bareechisnee hojjetataa irraa. Barbaannu itti naqannaa jechaadha. Baay'ina barbaaddanumaan gochuu dandeessu. Kana meejorii gochuu hin dandeenyu maaliif baay'ina maatii keessaniitiin hojjettu wanta ta'eef ani amma baay'inuma maatii kootiitiin hojjedha. Anaan amma kun naga'a. Ashaboo ammuma fedha keessanii itti naqattu. Gaafa danfummoo isiniin agarsiisa jechuudha.